السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت ردفتوتا كوت رجرتون كيسني فيما الحمد لله النجافية كوتي سن اللي بكترتن التربي نجافية سن هاتا سيسو إذا كنا كمارجتني جافي كيسن رتون داود أني يرو تعفي داكاسيتي أنجا بدينا تلتوتن التجرسي سكو مسنجتن كنو يرود أفي داكسي سوف كانوا راكاسي اسن التجرسيس إن شاء الله سن قفتي لايكي قد فيديو كو لايكي نقودا أما كنو تافي كلها هجرة أتجيني سن داكسي سنان بكي سنان تلتنا دوا سايو كان سن التجرسيس تا كنو لا تافي نكون سجنجل تمار ونكون سملي جنانجل تمني yeroo garii sakana yeroo tokko wayin bitee lafa kaa'eefaniin manumatti kun akka kana qulleeffamaara malee irra guddaan manuma ofcooti biteen achuma bitee achumatti daaksisaa achumatti sarrateenyaan qulleessanii jechuudha. Isa kana immoo bitamee kan duraan lafa jiru jira. Achumaan isa kana yeroo qullaa'u isinitti agarsiisa jedheetaan video godhaa jira jechuudha. Amma gingilfamaa jira la bakka wanti biraan jiru kana gingilfamaa maxxaa yoo barbaadan wama barbaadan itti naqattanii daaksistu yoo barbaadan ruuza yoo barbaadan isan ciroo dabaltanii yoo barbaadan is duwwaanis baay'ee tokko bareeda akkuma fedhiitti garuu yeroo duraan ruuza nama kan ture Sedenya kana modu wanda karasa kana yokin tapi farasilla lamman kanatti ruuza gimaashi naqonni Somali fi ni dhengaddaa wayna jala baay'ee tokko bullaahee absiitii dadhabee ruuzni absiitii dandeessisaa kanaaf inshallah me kun tapi farasilla lama burcuqqoo 60 jechuudha. Kanatti me ruuzuma gimaashi naqadhee yaada harakamee inshallah daakne biddeen isaallee kan waliin ilaallu ta'a. Duwwaan isaa immoo baay'ee tokko bareeda. Bukuun isaa yoo amman bulee singubu inni ruuza qabu garuu dafee qomoxxoxa jechuudha bukuun isaa. Inni ruuza qabu inni anciroo qabus akkasuma qanii lama bullaan angobogobuu barbaachisa. Inni duwwaan immoo qanii sadiyyuu yoo bulee absiitii buustee yoo tolchite waa tokko hin jedhu. Akkasii inshallah videoon hadda gadhiise irratti egaa videoon isa kana sadda yoon gadhiise naan isin qaqqabe yookiin bor qaqqabuu danda'a. Videoon lama yeroo garaagarummaa saatii tokko irraa uploadii ta'ee an tokko kaleessan gadhiise tokko haddan gadhiise garuu isa kaleessaatu isuma yeroo hospitaala deemu sana waan akkasii isatu dheeratee karaa oolee bulee hadda isin qaqqabe dheengadda yumtii reenni dheengadda kanan gadhiise. Na kanaaf yeroo tokko dhufe jechuudha. Silaa isa hadda isa kanan gadhiisa. Inni afataa kaleessan gadhiise ture isa kanneen gaddan gadhiise ture sababaanii turkii fi tokko sababaa videoon dheerachuu uploadii ta'uu isin qaqqabuu dhiise yeroo tokkicha isin qaqqabe jechuudha. Inshallah kanas immoo gaanii yookiin nan dagadhaa video kana gadhiisuu yookiin immoo tartiiba isaatiin isinii waraabu gatii ta'e nan dhuman gadhiisaa hadha maal taate saleena shaqxee guyyaatti video sadi gadhiiste naan hin jedhinaa jechuu kan kana hunda jedhe jechuudha. Yeroo kaan torbii fayin turaa yeroo kaan guyyaa meeqa fayittan gadhiisaa ka yeroon immoo video sadi guyyaatti gadhiisu guyyaatti miti jechuu kooti. Kana garuu ideetiin godhu gatii ta'e jennaan ammuma isin qaqqaba hin turu jechuudha. Xaafiin isaa maashaallah baay'ee tokko bareeda wazii qaba. Video keessaa mul'achuu dide malee. Innaa gatii xaafiis namoonni barbaadanii isinitti himaa. Gatii boqqolloos gatii ancuroos hunduma isaayyuu jechuudha video kanarratti hanga xumuraa ilaalaa. Amma gingilchuun yeroo fudhateera yeroo maxxannu jedhu walitti deebinaa jechuudha video addaan dhaabee. Inshallah maxxessaatii gatii xaafii yeroo ammaa gatii boqqolloo gatii ancuroo isinitti hima jechuudha. Namoonni maatii keessanii fi
yookiin birrii argattanii birrii ergitanii xaafii ammanaa bitadhaa jechuun barbaadan akkasuma immoo namoonni daaksifachuu barbaadanis asbeezaa garagaraa namoonni barbaadanii saaliyaan amma dadhabdeetti waan akkasii gochuun dandeessattanii inni sina sisteriin koo jirti sana erguman dadhabee isiitu hojjetaa turte alhamdulillah isiitu na gargaartee hojjette jechuudha kanaaf itti agarsiiseera waa hundayyuu bakka dambanyaa koo bakka waa hunda jechuudha akka kootti ajaja keessan galmaan anumatti kennitu sin ajaja keessanii isin immoo bakkaan isin geesse jechuudha bakka barbaadanitti isin ergiti kanaaf ajajadhaa taleen amma kan ofiyyuu hin dandeessu akkas taateetti jettanii niyyataan isinaati yoo yaada ajajachuu qabaattanii ajajadhaan isiniin jedha inshaallah asbeezaa garagaraa jechuudha isaan maayyuu siitu namaatti essaatti sitti qabu silaa isinitti agarsiisa garuu isinis akkuma kooni qaabistiidha malee nuffanne malee silaa waliin isin barsiisaa inshaallah gaaf tokko immoo wajjin dhufnee wal barra inshaallah sisterii kooti wajjin jechuudha isin namaatti essaatti ammayyuu sisterii koo hangafaa na kuno gingilchamaa jira haala kanaan kuttoo qilleensi fuudhee baamte እና kun akkuma argitan gingilchamee qullaa'eera mammaxxeffamaara yaa rabbi bokkaan immoo dhufaara laa duumessaa'e እና kun haala kanaan maaxxaa jira jechuudha egaa namoonni gariinis immoo maal ta'uuf kan agarsiista namni wallaalee jira jechuun keessaniin oolu egaa gaafii hordoftoota kootiitii waan hin danda'e deebii kennuun qaba jedheetanii namoota natti agarsiisi jedhee jira jechuudha kanaafanii nanaafis hojiidha yoo isin ilaaltanii laayikii gootanii jechuun dirqamuma waanuma mana ofiitti hojjetatanii jechuudha kun akkasii gargamoo fedhii hordoftoota ta'e maaliif ittiin agarsiisne isa jedhuun isin waraabaa jira እና sila gatii isaa isinitti himeen ture gatiin xaafii yeroo ammaa meeqa daraarta akkuma farasillaan tokko inni bareedaa maanyaatiif jechuudha inni jedhamu xaafii shawaa jechuudha akkasuma namoonni immoo karaa intanii taatanii xaafiin addaa jedhama xaafii waachoos jedhama gabaa keessaa kan bitamu garuu miizanarraa immoo xaafii shawaa wayyaa inni tokkoffaa bareedaan 2,300 farasillaan tokko jechuudha farasillaa jechuun immoo kiiloo 17 namoonni farasillaan maanneettan farasillaa tokko jechuun kiiloo 17 akkasi እና 2,200 jira 2,100 jira 2,000 jira 1,100 meeqa inni dhengadda miizanarraa meeqa ture 1,800 jira miizanarraa bareedaadha inni diimina moo xaafummaa isaa bareedaa miti inni 1,800 garuu immoo inni gabaa keessaa 1,900 immoo bareedaadha egaa isa immoo gaasarboodhaa waan akkasii bituu malee inni immoo wacii dhumti saala dhufee as ga'u sanuma akkasii miizanarraa immoo bitamee achumaan achitti daakame jechuudha akkasii inshaallah
na maaliifuu gabaa keessaa akkasii gabaa keessaa isii kubbaayyaa wal caalaa miizanarraa fakkeenyaaf kiiloo 17 yoo ta'e gabaa keessaa immoo kiiloo 20 ta'a jechuudha. Farasillaan tokko dhiisa miirarra hin deemini. Inna safararratti garaagarummaa qaba. Kasih Inna xaafiin akkasii xaafii gatii isaas nitti meera gaa sadarkaa qaba. Kumaaf 800 hanga 2300. Egaa akkuma gatiin isaa wal dhabu birriin isaas illee wal dhaba. Sanarratti hundooftanii egaa waan barbaadanii maatii keessanis bitachuu dandeessu. Gaa informationii biyya keessaas immoo namoonni baay'ee tokko siin cinqamiti. Akkaasaanii biyya nu caala cinqamtu achi teessanii waa jabaatee qannasee ala jedhamu nama isa biyyaarra isintu cinqama. Leesh garuu maaliif cinqamtu? Maaliif hin cinqaminaa? Rabbiin qoonqoo sila bane isumatu duuchee bulchaa inuma nyaachisaa. Hin cinqaminaa waan akkasiis jabaatees namni kamuu inuma jiraataara alhamdulillah. Isinis immoo jiraattu dhuftanii gatii wayi ala namni gadhiise gatii asbeezaa gatii maalii jechuudha. Ilaalcha guddaa qaba. Ilaalcha qabaachuun isaa sigaa hawwii gatii isaa baruu qabdu jechuudha. Gariin immoo jalatti yaa rabbi maal kuni jiruun biyyaa qaalee waan akkasii jettu jechuudha. Kulli haal nifama hasaanii wal keessa fuudhee xaafiin akkasii ruuzni immoo kumaafi inni biyya keessaa 1800 inni bareedaa miti. Inni biyya alaa 2000 farasillaan tokko. Hanciroon immoo 1600 farasillaan tokko jechuudha. Namootuma ajajachuuf illee gatii isaan gaafattantu jiru. Inshallah keessaan illee siniifaniin deebisaa. Asirrattis yoo akka tasaa ta'e viidiyoo koo kana dhageessan jedheetaniin gatii isaa sinitti maaraa. Boqqolloon meeqa? 50 Dabalee akkuma dheengaddaati. Akkuma boqqollootiin 60 jira. Boqqolloon immoo farasillaan tokko birrii 850. 60 jira safara. Miizannis sanuma akkoo. Akkasii 850 60 jira boqqolloo farasillaan tokko jechuudha. Akkasii haalli biyya gannaa lafti gannaa. Minaan akkanatti jira. Xaafiin sichi dabalaa moo si kanuman bakka haaraan itti ba'a? Haaraan ba'uudha jee lama tafee. Garuu alanan daballe ergasii yeroo kanan dabala wayiiti miti. Alanan daballe xaafiini. Andi akka ergasii diqqoo dabala dheetaniin dursee bitadhee garuu dabaluu didee. Wanti namni hin dabalee yeroo inni rakasaa bitee lafa kaa'u hin dabalu. Amma buna dabalee barbarree baay'ee tokko dabalee buna boqqolloonis immoo alana dabaleera badaa. 850 jechuun kubbaayaan meeqa? Kubbaayaan birrii meeqa? Kubbaayaan tokko. Kubbaayaan tokko ittiin birrii 14 jechuudha. Takhayyala boqqolloon badaa dabale. Nah xaafii wayya jechuudha. Xaafiin hin daballe alhamdulillah. Rabbiin kanumaan itti nufa fufsiisuu nufa qannasiisuu gaa waan nagaadhaa aafiyaan guutuu nufa kennu hunduma keenyaaf iyyuu inshallah kun daakamee bukaayee daaksisaas bukeessaas inshallah walumaanii viidiyoo sana hunduma kan isin agarsiisu taasisan laayikii godhaa. Viidiyoon gaxumuraa laalaa irraan sissiksinaati inshallah. Dheerateera kun iyyuu kana amma maaxxessinee bakka aluma kanaan maaxxa'eedhuma jechuudha. Maaxxos argitanii akkasii shamarreewwan keenya qimamoota madaamii kana fakkaata. Xaafiin qulleessaan keenya inni sun isa qullaa'ee inni kun isa hin qulloofne inni kun maaxxoosaati. Innaa hanga daaksisaa isaa bukeessaa isaa tolchaa isaatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.